Ministeerri dhimma hajaa alaa Iraan dhiyeenya kana kan mariidhaaf gara dhiyeenya kana marii irra jiran har'a immoo marii isaanii gara Turkiitti dabarsuun isaanii dhaga'ame. Mariin immoo yeroo ammaa duraatiif Jeneevatti gaggeessaa turan har'a immoo Turkiitti dabarsan. Marii kana irratti waliigaluu dhabuudhaan guyyaa kaleessaa erganiif adda ba'an booda har'a immoo biyyoonni Faransaay fi Jarmanii waliin akkasumas gamtaa Awurooppaadhaatiin waliin guyyaa irraantanaa gara Turkiitti akkaaniif marii kana dabarsanii dhaga'ame. Mariin kunis ammoo erganiif har'aas achitti dabarfamee jiruuf ministeerri dhimma hajaa alaa Iraan isaanii waliin imaluudhaan haala kanaatiin marii kana irra jiran. Marii kanaanis immoo mootummaan Israa'elii fi Iraan akka nagaa buusan kan jechaa jiran garuutu immoo mootummaan Iraan gama isaatiin mootummaan Israa'eliyooniif dhukaasa dhaabe malee wal marii irratti akkaaniif hin hirmaannes beeksisaa jiran.